Dr. Gamme obviously imma Hello, Badruddin. Hey channel, welcome to my guys. Hey guys, welcome to my channel. Baganagan garawa kung vibes driftani. Let's go. Like, share, subscribe to the channel. me Dr. Rabasino gama kanan maal jettu Galatoomi gaazexeessaa gulummaa Dr. Gamme obviously dhimma kana akka qoosaatti ilaalle akka bira darbinu hin barbaadu because that is matter great importance faranjiin maal jetti the anti-self charger and built an elephant jetti kana jechuun maal jechuudha kan nuti afaan keenyaan mixiin wal gargaarteetu harba iiti jennu san jechaadha so dirqama nurra jirudhas jedheetan yaada mutually support is our traditions waan ta'eef Galatoomaa Dr. Dhaabaa Ameerikaa Minisootaarraa gama keessanitti deebi'a Dr. Gamme haala kamiin deemuu dandeenya akkasumallee uummata keenyaaf yaadichaa ifa godha. Okay galatoomi galoo namoota yaada kana nu banneefan irra deebi'a. Itoophiyaan TikTok Creative Award 2025 yookaan kan bara kana irratti gama kaataagorii Cilaaloo Award jedhamuun hanga ammaatti vootii 2000 qofaan durfamnee sadarkaa lammaffaatti argamna. Tokkoffaa maaltu owwasa jedhuudhaan Dr. Gamme isa kana hubachiisaa uummata homaa wanti nu dhowwu jiru Dr. Dhaabaa dursa tokkoffaa ba'uun dursa garuu tokkoomuutu nurra jiraata. Isa kanaaf uummanni keenya tokkummaan akka inni vootii nu godhuuf kuno gaazexeessaan keenya galoonitti nuuf hima galoo akkaataa isaan itti deemanii vooti gochuu danda'an salphaatti itti tole baay'ee salphaadha jalqaba piroofaayila TikTok keessa galuudhaan liinkii baa'urra jiru gaafa tuqxanii kallattumaan gara dorgomtootaatti sin geessa jechuudha achi keessaa suuraaf maqaa astamaarii kana erga adda baafattaniin booda irratti okay jettu lakkoofsa bilbilaa keessan sin gaafata lakkoofsa bilbilaa argatti naqxanii karaa ergaa gabaabaa yookaan meseejii koodiin dijitii afur qabu siniif gala yeroochuma jechuudha ergasii isatti naqxu successful siniin jedha continue egaan kana fakkaata Dr. Linkiin kun mee Dr. Gamme namoota biyya keessa Itoophiyaa keessa jiran qofaaf hojjeta miti namoota Itoophiyaa keessa jiran qofadha isa kanallee namoota biyya alaa jiraniif ifa gochaa deemuun gaarii ta'a warri biyya alaa jirtan immoo share gochuudhaan hiriyootaaf lammii warra biyya keessa jiraniif qaqqabsiisuu dandeessu galatoomaa Dr. gaazexeessaa gulummaa eebbifamaa tole eebbifamaa sinillee baaxaam turu Ay. Abbi fi harmee walitti mufatanii jiru fakkaata. Jarri lafaana dubbatu heddu. Ay. Abbi naan jedhi qushaasha abbi si haaraatu. Ati uffata gubbaa mi'eeffattee asii akka gara laaftu mi'eeffatteeti. Haati birri si kennituu fi halkanii guyyaa caqaacattee reefammaa. Haati birri masi kennituu fi feestaan ofuudhuuf deemnaan maal akka bahan kun akka xiqqoo ta'ee ofirraa. Inni eeffatteeti gubbaa. Ati gaafa duraallee beeksisni baay'ee birri akka hin taane namarraa liqeeffannee fuunis kennee ati hamma hafte achi hin deemtee durriyyaan baqallabda kaan caatii kaan biiraa kaan araqee kanneen qallabdee quuftuu deemtee. Mucaan jiraachuudha sirriitti gamsiisee jiru abbaa faadha isaati. Ani inni eeffate. summaan naa goote re'aa. Abbaa jiraatu daa'ii godhii akka milkaa'u. Haati garaan jabaattu. Daa'ii naa godhaa kaashii. Eshiitii bona den bakka. Atuun beekta kanallee durriyyaan baqallabee annadee fi birree. Sila badda midhaanan galtus teettus asii galteetini ana mataa na dhukkubsi dhagaa dheetii achuma jiraadha. Wanni galtee mataa na Maa mataa isin gosa yaama birrii ta'e ishee birrii naa dabalaa akka maallaqa na dabalatu naan geettu. maa siin geene deemsi du'aa si goona ati waatti gatti si ergina deem bakka. Ishee kun naan geettu illee gara. Addu isaa milkeessu. Haazee mareefu utuu naguu kafiigu gaafa kufu. Sareensi kan kabaja namaa hin beekne. Abdiin qaba dhugaa. Amma danda'ame haadha koo gammachiisuuf carraaqaan jira. Waaqnis immoo na gargaara.
walumaan jirra dhugaa abree akka mana kiraayifaa kaffaltaniittu inni nurra jira garuu inumaan kaffala jedhee yaada isuma qofaatu na yaaddessa malee amma gammachuu haadha kooti tokko lamaan arguu jalqabeera bayinarra dafa madeem utun sin ajjeesin moofaa kinarraa fudhadhu deem maaloo dhala kolaalii na dhiise lafa naquun qabu bineensatu bakkeetti na nyaata mana kiraayijii amma kanaa waanan tolatti sii dhiisu sitti fakkaata maaloo nan kaffala reefuun gaddarraa kaa'amti ishee kana garaanaan laaftu dubartiin ana hin deemtamu maal sii wayya haa ta'u tole waaqni kan gatii keessin dhowwati ilma koo jetta inni hojjete sirraan kaffalu inni sareedha malee isatti hin dubbatiin ija koo jaamsii jaasa maalidha waansaa akkamitti namni sammuu qabu kana godha harmeen isin booyinii shakkeera garaan koo na bareera lafni waaqayyo nu keessa dhagnaati qilee keessa daqi yoo madichi keessa bulte malee eessa datta saree wayi sareen sii kan kabaja namaan beekne akka boru namaa darbu kan hin yaadne saawwi dhiisii abree arrabni badaan akkasii sirraan eegamu kottu na rukuti siin jedhee kadhattuun kun na rukutuuf natti gamtii gadhiisi na rukutu gadhiisi maaloo dhiisi giiftii koo hiree keen beektuu boru waan sirra ga'u namatti hin darbii jaalanni rakkanne yoo ta'e nu naa gaafatu dhugaa qabna yoo ta'e immoo sirraa barbaadan waan jiru qabu ilma koo ifa koo na faana ta'e ifatu nu dura jira kanaaf dukkanni nutti hammaate ati na jalaa miidhamu keen barbaadu ansii fi kana dhibbadhuuf gammachuu kee malee imimmaan kee arguun hedduu na dhukkubsa birra kootu nama da'a onnee kootu dhaannaadha garuu nan qabu maalan godhare isa yaaddee raawwachuuf umriin kee ijoolleedha amma kanaaf hin dhiphatina mana immoo isinii barbaanna harmeen deemnaan dhiphatin waan hafu immoo deebi'an fuudha bututtu anaaf meeshaan kee maallaa godhanaaf abreetuu namoo lirraas hin qabu bilbilli koo na jalaa cabe eessatti geessiin hojjechiisa kanaaf yaaddeen duulaa teeknoo biratti hojjechiisna eeyyeen mana gurgurtaa fi suphaa elektirooniksii duulaa bakki argamasaa magaalaa Naqamtee kolleejjii niiw jenereeshinii fuulduratti argattu filannoo keessan godhadhaa namni jira Jiraalee sirriitti jira malee. maal hojjati gallakkisuu mani Ati jalla qabeessa dhugaa. Luwai meeshaa jijjiirraa luwai jijjiirraa luwai gaabii surree yoo barbaadan bullukkoo jijjiirraa waan barbaadan Endeenachinna gonaafire soma jammarre hojii jammarre luwaati jalqabde surree gaabii bullukkoo barbaadan waan hundi waan guut ani kanan jedhu mana kiyyarraa jalqabde aree hojii jalqabde maali obbo jallis amaara kana taataniisin mana kiyyatti yuuraan jalqabde hojii yoo jalqabde gonaafire kaka'umsa hojiitiif waan biraatiif bagate ani riba dhabuun qaba ganaman maali surree barri darbe gaabii barri darbe noonu jijjiirtan isin jijjiira barbaannan hoo jijjiiraan barbaadan isin ana moo gonaafire anaan jijjiirta gonaafire anumaamu gateessitti dhabe ante waan darbe nu jijjiira ne malee bade jallis ilaay silaayyuun keenole ko saaloni keessatti yika silaa dhufte ko saaloni tiyya gonaafire konti seni luwe dabalaachinna siinan jijjiire daante maala sigad narraanyaanne dikee way ማን አሁን ማን የጠራኝ? አንተ ማን ነው ወደዛ ሄድ? ጤነኛ ማን የጠራኝ? አንተ ወደዛ ሄድ። ይሄ ምን አይነቱ ነው? አሎ በድረዲን አታሰማም እንዴ? ማን ነው የጠራኝ? ማን አሁን ማን የጠራኝ? አንተ ማን ነው ወደዛ ሄድ? ጤነኛ ማን የጠራኝ? አንተ ወደዛ ሄድ። ይሄ ምን አይነቱ ነው እንዴ? ዛሬ ጤነኛ የለም እንዴ በሰፈሩ? ተቀብሉ ወንድ አጠራኝም ወይስ ጂኒ ነው እንዴ? ጂኒ ነው ወይ? በህይወቴ ካገኟቸው ትላልቅ ነገሮች በላይ ነሽ። እግዚአብሔር ህይወቴን ሊያስተካክለው ሲፈልግ አንቺን ላከሽ። በጣም ማፈቅርሽ፣ በጣም ማወድሽ።
የአንድ ሬሳ እንዳታጉልቅ አንተ የተረገምክ የአንድ ሬሳ ያዝ ምን ማለት ነው የሶስት ሬሳ ነው ሶስት ሬሳ አምስት አንድ ላኩልህ ነው ቆይ አንተ ቆሪንት ተነሱ በለኝ ሁለቱ አንተ ጋር ሲደርሱ አይደለም እንዴ ከጉሳ ጋር መሬት ከገባ ከበድን ታጨረብ አይደለም ያንደኛው ይኑርብኝ አንደኛው ግን ሜትር ከ50 ነው እንደ ሙሉ ሬሳ አልወስደው ምን ማለት ነው እንደ ሙሉ ሬሳ አይደለም የ60 ዓመት ሽማግሌ ምንም ያክል የሜትር ከ50 ቢሆን የ60 ዓመት ሽማግሌ እኮ ነው ላኩልህ ምን ማለት ነው ቢሆንስ እንዴ አንተ በሰይጣን ቃል የተገባለ የሲኦል አርበኛ ትቃጠላታለህ በዚህ ክፍል ትቃጠላታለህ አንተ ቆሪት ይኸውልህ ሲጀመር ካንተ ምንም አይነት ሬሳ እየመጣ አይደለም ከዛኛው ሰውዬ ነው እየደረሰኝ ያለው ወላሂ የተረገመ ዶክተር አለ ህዝቡ እንዳንበጣ እየበዛ ነው እንደምታየው ይመጣሉ ፈውሶ ይልካል ታማኙ ይመጣል ፈውሶ ይልካል ሟች በስ ምን ላድርግ አይገባኝም የምታደርገውን አድርገህ ታስተካክላለህ ይሄን ታስተካክላለህ ወይ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም ምርመራ ክፍል እዚህ ነው እንዴ ምርመራ ክፍል ምን ነው ትንሽ ራስ ምታት ነው ራስ ምታት አይደለ ምርመራ ክፍል እንኳን እዚህ ግባ ከአንቺ መጣልሽ ራስ ምታት ምን እንደይላሳት ምንድን ነው ምንሽ ነው ሰውየው ባለቤትሽ እኔ የምለው ሰው ሲታመም ነው እንጂ ሆስፒታል ይዞ መምጣት የሞተ ሰው ይዘሽ ትመጫለሽ ምን ማለት ነው ሬሳ ይዘሽ ትመጫለሽ አይ አርፏል እየተራመደ የመጣ ሰው ሞታል ማለት ነው ስጋው ነው እየተራመደ የገባው ነፍሱ ከወጣሽ ቆይቷል ጭራሽ ባለቤቱ ነሽ ፓስቲ አድርገሽ ወለን የሰው ውስጡ ባዶ እኮ ነው ይኸውልሽ አሁን ጉዳዩ በፖሊስ ሳይያዝ ቶሎ ብለሽ አፋፍሶ መቅበር ነው ደስታ ጽድት ያሉ የሬሳ ሳጥን መሸጫ አለ ስልክ ቁጥር ሰጥሻለሁ እባክሽ ፖሊስ እንዳይገባ በዚህ ጉዳይ ፓስቲ አድርገሽው ሟምቷል ገደልሽው ባልሽን Here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care.